kan dhaladhee guddadhee jedhee magaalaa Adaabbaa naannoo Arsiitti barumsa sadarkaa tokkoffaa fi jiddu galeessaa achumatti baradhee bara 19 karaa biyya alaa kana baheen jedhee maatii wajjin jechuudha. Maatii wajjin yeroo maatii makeessan haadha kee abbaa kiyya haadha kiyya fa'aa jechuudha. Abbaa kiyya jechuudha. Maatii ani ijoollee kan koon qabu. Bara kam gara biyya alaa deemtee achittoo maal goote? Jalqaba 2002 jalqaba irratti eega deemeen jedhee barumsa sadarkaa lammaffaa achitti baradhee eega haayiskoolii fixee booda ammoo kolleejii political saayinsii undergraadii kiyya political saayinsii keessattuu political saayinsii biyya Ameerikaa irratti baradhee jedhee achi booda waggaa tokko taa'ee maasterii kiyya ammoo waa'ee public health fayyaa ummataa fi kan lammataa digrii lammataa kan maasterii ammoo bulchiinsa mootummaa public administration kan jedhu baradhee bara 2003 mana barumsaa University of Illinois at Chicago fi University of Illinois at Springfielditti eebbifamee bahee jedhe. Erga eebbifamtee baate maal hojjette mee ergasii hojiiwwan ati hojjette maal kallattiidhumaan yeroo barnoota kee irraa baatu maal hojjechuu jalqabde? Otuma barumsa irra jiru hirmaannaa Oromoo irraa beekuu barbaadde akkasumas ammoo manuma barumsaa keessa akka jiru hirmaannaa adda addaa hirmaannaa dubartii akkasumas hirmaannaa warra gurraachaa irratti nan qaba. University of Illinois keessatti barattoota Afrikaa secretary ture yennaa kolleejii yennam sana ammoo Oromoo Student Union bara 2004 akka lakkoofsa keenya uumnee bara 2004 hanga 2005 nuti nama lama turre nama sadii nama Sudaan tokko itti daannee yeroo jalqabaatiif dhimma Oromoo irratti University alaabaa keenya finnee alaabaa Afrikaa wajjin kennee turre kara kaaniin ammoo dhimma Ameerikaatti yoo ilaalte jettee dhimma warra gurraachaa irratti hirmaannaa qaba. Keessattuu uummanni Afrikaa baqataan diyaasporaa warra jedhamu akka keenyaa kun jechuudha. Dhiheenya kana kan biyyaa bahee ilaalchi uummata gurraachaaf qaban keessattuu uummanni Itoophiyaa waan na gaddisiisuu fi tuffii waan fakkaatu waan an argee fi saniif jedhee yeroo hedduu hirmaannaa warra gurraachaa irratti barumsa illee xinnoo baradhee jira. African American in the Law jedhurraa Student Union illee Black Student Union illee join godhee keessatti hirmaadhee jira. Yennaa maasterii baradhu ammoo I was the senator at large ture. Student government jechuudha SGA jedhama achi keessatti senatara ta'ee filameetiin waggaa tokkoof achitti tajaajilee ture jechuudha. Alatti barumsuma irra otoo jirru kan Oromoo yoo ilaalte bara 2006 Jawaar fa'aa hojjetaanii jechuudha. Waldaa dargaggoota addunyaa International Youth Association kan jedhu dhaabnee turre. Nuti kana nama nama 5 nama 6 natti fakkaate yaada kana jalqaba kan fidee Jawaarii anaa fi Arfaasee Mahammad Adamoo itti dhaabneetiin Minnesota keessatti dhaabnee ijoollee 50 addunyaa irraa walitti finnee dargaggoon biyya alaa jiran maal godhuu qaban kan jedhu mariisa irrattillee ijaarsa irrattillee hirmaannaa qaba. Saniin duratti ammoo Oromoo Community of Association kan Chicago jirutti bara 2006 irraa jalqabee taayitaa adda addaa irratti dubartii bakka bu'ee dargaggoota bakka bu'ee hirmaannaa qabaa ture. Kanumaan gara aktiivizimii yookiin quuqama mirga namaa kana irratti hojjechuu kanumaan itti seentee jechuudha. Xiqqeen irraa jalqabeetiin waan xiqqoo irra darbee jedhee maatiin keenya baankiyyaa inoo baa'u ture nama akkuma Oromoo kam jechuudha mana hidhaa seenaa bahaa ture obboleessi kiyya hidhamaa ture obboleessi kiyyas kanaafiyyuu hacuuccaan Oromoo irra jiru akka malee personaalitti ta'ee na gaddisiisaa ture sunillee akkasumatti otoo jiru ammoo hacuuccaa dubartii irra jirutu ammoo hin jira kana ija kootiin argee hacuuccaan sunillee akkamitti keessaa ba'uu qabna kan jedhu sirrii akkan ta'in obboleessitumaa abbaanis obboleessitumaa intalatumaa abbaan manaallee haadha manaatumaa ollaan illee namni martinuu ka intala hin tunne ka intala ittiin kaane ka intala waaqa gooftaa ittiin taane waan hin jirre kan akkasi argee waan guddadhee fi hedduu natti dhagahamaa ture. So yennaa biyya alaa jiru tokkoffaa dura bu'ummaan kan fudhadhee dhimma Oromoo irratti sababaan dhimma Oromoo irratti xiyyeeffadhee jedhee fi Oromoo kan jedhu lakkoofsaan guddaa akka ta'e too beeku addunyaan an beeku warroonni an bare ammoo tokkollee uummata Oromoo jedhamu kana arganiillee dhagaaniillee waan hin beeknee fi dalagaa kiyya jedheetiin naman baru hunda an jiru kooti gaarii dama kan jiraadhee jedhee gaafuma tokko Itoophiyaa himadhee hin beeku. Oromoo jedhee himadhaan bahee sababaan isaa ammoo mana barumsaa keessatti illee jechuudha. Maybe hadha ani Oromoo haaraa yoo ta'e boru kan baran ammoo haaraa ittiin ta'u kan jedhuu fi barattoonni waliin baradhee hiriyoonni guddin jara warra gurraachaati. Akka Oromootti na beeku malee akka Itoophiyaatti gaafuma takka namni beeku hin jiru anaaf jedhanii kitaaba kiyya jalqaba irratti illee barreessee jira. Anaaf jedhanii warra Habashaatiin warra Itoophiyaatiin ololanii beeku. Seenaan Oromoodhaa lakkii Itoophiyaa miti jedhu warri Habashaa ammoo lakkisiin Itoophiyaa jedhu waan warri gurraachi kun ammoo dubbiin hin gallee fi naaf jedhanii namaa wal lolaa turanii. So hirmaannaan karaa kan mirga namaa kan dubartii kun xiqqeen irraa natti dhufee jechuudha.
Hayyee ergasii gara wixinee seeraa waa'ee mirga namoomaa lakkoofsa 128 jedhuun irratti hojjechaa akka turte nutis kanaan dura gabaasaa turre sun naaf milkaa'a jettee yaaddee beektamee jalqaba wayita jalqabdu. Wixineen sun akkamitti jalqabe yoo jalqaba eessimee jedhu bara 2000 uummanni keenya kan biyya alaa jiru hanga nuti jiru waggaa 20 kana hiriiras ni bahaa numa katabaa numa dubbataa garuu gaafuma tokko namni Oromoo hin ta'in ka Oromoo dubbatu dhagaheen beeku akka tasaa ta'ee akkuma isin jedhee hirmaannaa organizeeshinii adda addaa wajjin nin qabaa ture akka warra gurraachaa kanaa ka dubartootaa kanneen hojii waan qabuu fi kan keessaa dhaabni tokko kaawwachi qabu maqaan isaa Enough Project jedhama. Enough Projectiin kuni akka advocacyidha. Mirga warra Sudaaniif dubbata. Keessattuu warra Daasfuuf ka jedhamuuf dubbata. Hirmaannaa kanarratti hirmaadhee jedhee walgahii kanarratti hirmaadhee jedhee. Waan tokkoon hin bare keessa dhaabni kun dhaaba guddaadha. Dhaaba yeroo sanii Obaamaan illee biyya bulchaa ture. Warri Obaamaa advaayizaroota lamatu jira. Samantha Power itti gaafatamtuu Ameerikaa bakka buutee UN'if badalabduu isinis itti hirmaattee jirti. Kanarratti waa'ee Daasfuur warri kun laabii godhee waa'ee Daasfuur Obaamaa dubbataa ture akkana godhuu qabaa, Obaamaan akkana godhuu qabaa, Ameerikaan akkana godhuu qabda jedhee kan jiru haasaa hedduu godhanii argee hin jedhu baay'ee Oromoo waan akkanaa godhuu qabdi kan jedhu sammuu keessatti na dhalatee jedhee saniin duratti ammoo bara 2004 irratti Sudaaniin hoolaallee jennee qabsoo warra Saawuz Sudaan akka bilisoomtu kan godhe pirezidaantii Buushiiti. Pirezidaantii Buushii akka yaada isaa jijjiiree Sudaaniin Saawuz Sudaanii akka hayyamtee bilisa baatee bara 2011 biyya haaraa taatee akka uumamte kan godhe Ameerikaadha. So qabsoo keenya ka Oromoollee akkas ta'uu hin danda'a ka jedhu abdiin itti waan horee jiruu fi anumaa kana akkana yaadaa jiru hiriirri lammataa kan bara 2015 ka'ee jechuudha. Yeroo sanitti anaaf obbo Baqqalaa Garbaa wal barree turre inni mana hidhaatii bahee as Ameerikaa dhufee ana biyyas deemee wajjin turre haala biyyaarraa gammachuun hin jiru ture anillee baay'een beeku sodaan akka jiru naasifamee ture anillee isallee akka biyyaaf ba'u maatii qabii bahin jedhee dubbadheen ture garuu innis hin baane hiriirri lammataa jalqabee jedhee xinnoo ture obbo Baqqalaan hidhamanii obbo Baqqalaa ammoo waan itti dhiyaadhuuf baay'ee natti aaree jedhee osoo maal godhaan jedhee otoo yaadaa jiru wanni amma advokasii hin jedhu kun matatti na dhufe deebi'ee godhuu qabnaa Oromoon nama isaaf dubbatu ijaaruu qabaa koongiresii keessatti warra dhaaba guddaa kana wajjin godhuu qaba jedhee akkanuma osoo yaada kana bilcheesseetiin nama akka Mahammad Adamoo nama akka Jawaar namoota adda addaa yaada kana itti fidee dubbadheen ture namni yaada kana hin fudhanne haa ta'u bara 2016 ji'a lammataa irratti haasaa wayiin dhaga'ee koominitiin hiriira godhuu deemaa akkasumas ammoo biriifingii mariin tokko kan rezoluushinaa bira osoo hin gahin jechuudha mariin tokko ni jira kan jedhanii dhagaheem marii san irratti itti yaada dhiyeessee jedhee dura ta'an kan gaggeessaa ture obbo Tashitee Waaqoo ture isa dubbiseetiin akkana yoo isin akkana gootani ani kan koongiresii walitti isin hidhaa nama keenya akka Oromoof laabii godhu akka mootummaa Ameerikaa dubbisu nan godhaa waliin yaada lammiin jedhee innis nama gaarii ture baay'ee gammadee yaada jaalate ani koominitii irra dalagaa asasiin dalaguu jennee walii gallee itti fufnee bara 2016 ji'a lamarratti ammallee Febraarii keessatti senatii intaloota akka hojii walitti maxxansiisanii rezoluushinii akka katabamaa jiru haasaa jalqabnee dhimma kana uummataaf ibsaa ture waatu dhufaa jira kan jedhu garee feesbuukiitiin hin barreessaa isiin naaf dubbistee gaafa kaanii biriifingii ji'a afuraffaa Afrikaa keessatti biriifingii ni qophaa'ee jedhee biriifingii kanarratti namni siin akka fudhatee bahee mana mootummaa Ameerikaa of mul'isu irratti adalagnuu hin jennee namni keenya baay'atee hin bahee guyyaan sun 19 ture namni baay'atee bahee gaafa lammataa 19tti namni hin bahee gaafa lammataa ofishaal wixineen bahee jechuun wixinee kanaa Ameerikaa amma HR sanii miti wixinee sanatiitu bahee kan sababaan baheefi uummanni kun eenyu gaafiin jiraa eenyu ka jedhu koongiresiin gaafachuu jalqabe. Asiin dura Oromoo waan jedhan dhagaheen beeku. Uummata Oromoo waan beeku. Kanaafuu intaloonis carraa gaarii qabnaa amma baasa jetteetti yeroo san gadhiistee jettee suni ji'a afuraffaa guyyaa 20tti gadhiifame jechuudha. Achi gara haawusii dhaqeetiin dubbisee jedhee rezoluushinii tokko warri senatii baasee jira. Rezoluushina sanii gara haawusiitiin nuuf baasaa. Because kun gaarii waan mul'isuuf jedheeni inni mari'annaa diraaftii nuti erginaan jedhanii garee waliin dalagnuu garee Oromoo Alliance amma ofiin jedhanii jiru garee warra Amnesty International waliin jennu dhaqeeyyuu diraaftii erginee fi torbaan
lama sadii booda diraaftii nuuf deebisanii osuma akkana jennu ji'a 8ffaa keessatti bara 2016 HR'n gadi bahee jechuudha. HR'n gadi bahee bara 2016 immoo bara filannoo ture. Filannoo kanarratti koongiresiin ofiisaatii waan filamuufi fookasiin kennuu hin dandeenye waggaan ni dhumate osoo rezoluushinii hin dhabin jechuudha. Bara 2017 qophii guddaa goonee fidhannee bara 2017 jalqaba irratti Februaarii rezoluushinii HR 128 kan jedhu haarawatti kama eeggaddaa kun deebi'ee as bahee yeroo kana bahee jennu pireesidentii irratti mootummaafillee miidiyaafillee itti hirmaannee jennee akka Oromoo bakka buunee hirmaannee yeroo kana bara 2017 irratti warra Amaaraallee affeeranii gareen Amaaraallee Amaaraa Association of America jetteetiin dagalee dhaabbattee itti dubbannee walumatti aaneetiin introduce goonee achi booda ji'a sadaffaa irratti guyyaa 10 maarchii hiiringii kan amma namni keenya baay'ee irraa na beeku hiiringii qophaa'ee jedhee hiiringii kanallee nutu gaafatee jedhee ofiisiyyaan gaafatee jedhee sababaan hiiringii hin ta'uu barbaachisee fi miidiyaadhaa fi akkasumas immoo koongiresii Ameerikaa dhimma Oromoo kana ka wanni xiqqatti ilaalaa jiru kana ka biyya deebi'aa jiru kana miidiyaa irraa osoo hin ta'in namarraa yoo dhaga'an barbaachisa kan jedhuufi hiiringii kana qopheessine hiiringii kanarratti Oromoo bakka bu'ee akkasumas dhaaba kiyya bakka bu'ee yeroo san dhaabni kiyya maqaan isaa Akkoo Hardi jedhama bakka bu'ee nan dhaqee yeroo sunis dhaaba kiyya bakka bu'ee hin dubbanne jechuudha. Akkasitti jalqabee jedhe. Sanarratti kitaaba barreessiteetta. Waa'ee kitaaba keetii sana mee qabiyyee isaa waa'ee maalii akka ta'ee fi maalirra akka jiru nutti himime. Qabiyyeen kitaabanii mata dureen HR 128 jedhama. Sabtaayitiliin ammoo Oromoo Diaspora Mass Movement and American Acts That Change Itoophiyaan akka jedhu jechuun kiyya mata dureen HR 128 dha. Oromoo biyya alaa jiru akkasumas seera koongiresii aktiisanii ilaalcha Ameerikaan Itoophiyaaf qabdu kan jijjiiru jedhu. Isaan qofa ta'uu hin ta'in waa hedduutu keessa jira. Maal jettee ani waa'ee Oromoo irratti xiqqaate 15 hirmaadhee jira. Xiqqaate 7 hirmaadhee jira. Hirmaannaa kana keessatti koominitiis hirmaadhee jira. Akka dargaggootas akka dubartiis hirmaadhee jira. Bu'aa bahii hedduun argee jira. Amma immoo eegan guddadhee eegan barumsallee fixee waa hedduun argee jedhe rakkoon maalii rakkoon Oromoo kan waggaa 40 tursiise kan jedhu analaayiz gochuun boka adda addaa dubbisuun jalqabee namallee dubbisee jedhee so kan inni barreessee jedhee HR kana waan namni beekuuf bu'uura godhadhee akkamitti jalqabee eenyutu itti hirmaatee kufee ture bara 2016 akkuma isin jedhee hin kufe. Koongiresiin Ameerikaa waggaa 2 filama. Waggaa 2 kana keessatti rezoluushinii tokko wixineen tokko yoo dabruu baate automaatikli ni kufa jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2016 gaafa wixineen keenya 861 sun kufu kana nama 40 ta'e akkasii already sappoortii qabnaa turre. Garuu gaafa bara 2017 deebisnu 0 irraa jalqabne. Eega kufee booda ammoo haga jalqabamellee mootummaan Itoophiyaa hedduu miiliyoonaan afur dhaabbataa ture. Akkasumas ammoo senataroonni kan mootummaa Itoophiyaa wajjin jiran ka keessaan hedduu dhaabbatanii xalayaa barreessaa kun ammoo namummaan Tigree kan biyya meeshaa qabu kun warri kun teeroristiidha maali jedhee hedduu dhiibbatu ture. Saniin ala ammoo Oromoo keessattuu jeequmsa guddatu ture namni waliin dhagahu rakkoon Oromoo kan amma kan hin bare yoomii alatti rakkoon inni guddaa Oromoodha. So waliin nyaata iccitii kana mara bu'aa mayii kana mara katabee marratti kan hin fixee jedheen kan Oromoo maal ka jedhuu fi tokkummaan kun akkamitti dhufa akkamitti cabaa kan jedhu fakkeenya ka fudhadhee jedhe tokkummaan hundeen tokkummaa amantii namni amantii wal amanuu trust isa jennu san afaan Ingiliffaa trustiin sun yoo jiraatin tasuma tokkummaan afaanumaan faafama malee hojiirra ooluu hin danda'u. Trustii kana ijaaruuf ammoo maal barbaachisa akka jedhu at least kitaaba tokko fayyadameetiin qabxii 13 lafa kaaheetiin trustiin kun akkamitti cabaa akkamitti ammoo deebisnee ijaaruu dandeenya akka jedhu waa hedduu of keessaa qaba kitaabti. Bu'aa bahii bara 2016 2019 waggaa 3 kana 15 irraa jalqabaa haga 20tti dhumaa garuu waggaa 3 kana fookas godha. Kan biraa immoo waa'ee dhimma dubartootaa keessatti adda durummaadhaan kanatti hirmaatte hojiin ati hojjette jiraame sanarraa naa himi yoo jiraate. Qabsoon Oromoo haa duraan malee qalbii keessatti yeroo baay'ee turte kan keessaa kan hin godhe akka fakkiitti kasitanii danda'u bara 2014 waldaa dubartootaa kan damboobduu faawundeeshin jedhamu ijaareen ture. Damboobduun kun shamarranii fi kubbaa miilaa akka taphattuuf yuunifoormii biteefii jira. Akkasumas bara 2014 hanga ammaatti ijoolleen murtaa'ee fi mana barumsaa Bulchaa Raayyaa jedhamu keessatti yuunifoormii fi kitaaba adda addaa waggaa waggaan biteefii gumaacha godha. Yoo kitaaba
irratti illee fayyadamnee yookiin yuunifoormiidhaaf illee mallaqa sanuun fayyadamnee akka jarri waan xiqqoo life skill lukkuu guddee yookiin wixinee hodhitee yookiin ammoo mallaquma sanii baankii kaayyateetiin akka of jabeessitu shamarri kan jedhu dhaaba san dhaabee waggaa 6 darbe kanaafi irratti hirmaatee jira. Gara kaan yoo ilaalte biyya alaa kana keessatti ammoo shamarran Oromoo alallee kan ta'ani shamarran Afrikaa mentor godha. Ijoollee haayiskoolii jirtu mentor godha. Biyya alaa kanatti carraa hedduu gaariitu jira. Akkasumas ammoo carraa karaa nama balleessutu jira. Keessattuu ijoollee immigrant ijoollee maatii biyya alaatii dhufanii carraa hamatu eeggatamaa hojjettee dhiibbaan mana keessaa jira. State of confusion keessatti guddadhe ani mataan tiyayyuu kashlabummaa ta'uu diraagatti hirmaatu geengi keessatti hidhamuuf carraan guddaa waan jiruufi akkamitti ijoollee sammuu guddaa qabu ijoollee maatii rakkataarraa dhuftee baqattee jirtu akkamitti hambisuu dandeenya kan jedhurraa ijoollee mentor godhaa ture. Buuka kiyya kan jalqabaa irratti the in-between jettuu keessaa irratti chaaptarii dhumaa waa'ee dubartii keessattuu inaasaa yeroo hedduu carraa argadhu ammoo walgahii adda irratti illee ni hirmaadhee jira. Sababaan waa'een dubartii haasa'uu fi maybe yoo irra deddeebinee rakkoo jiru kana rakkoon jiraachuu isaa beeknee rakkoon dubbatamne kana rakkoon ni jira. Anillee isinillee inillee ni beeku garuu rakkoo kana akka hin jirre Oromoo keessatti rakkoo dubartii irra jiru amma biyyuma alaa kana irratti gudeeddatu jira. Biyyuma alaa kana irratti abbaan mana haadhatuma biyyuma alaa kanatti rakkoo hedduutu jira garuu koominitiin keenya rakkoo mana keessaa kana akka waan xiqqootti ilaalee darbira. Wanni kun ammoo hedduu faamilii jeeqaa akkamitti wanna xiqqoo kana irra dabaruu dhiisnee konverseeshina kana ol guddisneetiin akka haasofnuufi yeroo carraa argadhe marayyuu akka marittiin dhiyeessaa dubbadhees ni jira. Ayyee seenaa galatoomii amma immoo waa'ee ammaarraa haa dubbannu ammatti biyyatti deebitee Itoophiyaa jirta. Maaliif deebite mee gara biyyaa? Wanni biyyaaf kan deebi'e waa lama. Inni guddaan dhaaba kiyya bakka bu'eetiin haala amma jiru adeemsa biyya irra jirtu irratti waan nu gammachiisee hin jirreef ni sodaachise amma yoo ilaalte namni keenya cinaan taa'eeti jira cinaan ammoo dootti jira. Riippoortiin qulqulluu ta'ee katabamaa hin jiru wanni ifa ta'ee martinuu wanni as bahaa jiru hin jiru. Hoolaatti jettee Amnesty International, Human Rights, UN dhaabnummaan tokko balaa biyya kana keessa bu'aa jiru kan dubbataa tokko jiru hin jiru. Akkasumas Oromoonis kan biyya alaas ta'e kan biyya keessa adabatee ilaalee jira. Nutillee akka dhaabaatitti state of confusion keessa jira. Dhuguma ammaatu ta'aa jira kan Facebook irratti jira ta'u. An amma himuu hin danda'u maa jette eessaa fuutee resources gaafatu Congressiis ta'e Human Rights ta'e namattis ta'e namni 90 du'e namni 20 du'e waan jiru eessaa dhageettiin jedha. Facebook irra dhagee jechuun rakkoo guddaa natti uume. Kanaafiyyuu dhaabni keenya dhugumaanii riippoortii gahaa ta'e nu bahuu qaba. Kanaafuu akkamitti yookaan dhaabbilee lafa jirtu wajjin akkamitti waliin dalagnaa yookaan dhaaba biraa akkamitti goonaa kara biraallee kara 2-3tu jira waa'ee kanarraa murtiitti godhuu qabna kan jedhu dhaaba mari'annee saniif anas dhufee jedheen. Egaan akkuma atu beektu mootummaan kun erga jijjiirama keessa seenee as ba'ee gaaffilee uummanni Oromoo gaafatu deebisuuf illee waadaa seenee ture. Amma garuu ummatichi waan ittiin gammanne wayii fakkaata. Mee waa'ee mootummaa kanaa fi walumaa galatti siyaasa biyyattii yeroo ammaa akkamiin ilaalteeti? Garamittis deemaa jira jetta akka keetti? Adeemsi ODP'n gaafa sana waadaa seentee fudhattee fi amma immoo PP taatee sirri as baate kun ani karaarraa maqanii jiranii jedhee waan hin amanuu fi ani akka Oromootti hin qabsaa'ee akka Itoophiyaatti hin qabsoofne ani Itoophiyaa jibbarraa hin qabu sabaaf sablammii naannoo marayyuu jiraachuun mirga qaba sirriidhallee jedheen hin amana. Haa ta'u malee ani akka Oromootti jiraachuun barbaada. Tigreenis Somaaliinis akka ofiitti jiraachuuf an bareeda. Mirga garuu nama dhiibbamuu qabu. Amma adeemsi TP'dhaan jedhu kuni naaf galuu dadhabee baay'ee hanqina waan qabuufi maa hojjette gaafa ani Jimmas waliin ture Misootas DCC dhaqeen ture. Gaafa Lammaaf Abiyyii waadaa seenanii balleessinee jirraa uummata keenya dhiifama fuudha. Gaaffii keessa hin deebisnaa jedhanii amma immoo gaaffilee Oromoo osoo hin deebisin deebineetiin manni masaraa Minilik yoo ijaaramu ka akka Sillaasee deebi'eetiin yoo kabajamu kan lafee abbootii kiyyaa dhiiga abbootii kiyyaa jiksee jedhe kun yoo godhamu nutti dhagahameetiin kar tokko murachuun dirqama. Qabsoo Oromoo kana keessa waggaa 17 keessa taa'ee jira. Oromoon amma exactly crossroad irra jirti jedhee nama. Yookiin akka Oromootti jiraannee gar tokkotti jiraanne. Yookiin ammoo dhimmuma Oromoo amma booda kar tokkotti baasnee uummata illee qabsoo jedhee kijibaa odeessuurra
murtii na barbaachisan jedheetiin nan dhufee. Amma namoonni tibbana kan isaan dubbatanii seenaanii paartiilee Oromoo keessaa tokkotti makamtee waliin hojjechaa jirti keessaa kaafaa wajjin hojjechaa jirti jedhanii odeessu. Kanarratti yaada qabdamoo akkamati? Dhaabboleen Oromoo keessattuu dhaabbolee sadiini dhaabbata Daawud Ibsaa, Kamaal Gattuu fi Dr. Maraaraan durfamu kanneen wajjin haasaheetiin dhaaba kana keessa rakkoo maaltu jira? Gaariin maalidha? Yoo danda'ame akkamitti walitti dhufnaa? Walitti dhufnaan jechuun ammoo dhaaba tokko qofa ta'uu miti. Solid foundation jabaan tokko jiraachuun dirqama kan jedhu. Lammata ammoo lakki dhaabni kun hin taane ani yoo paartii ka jooyin ka ta'uu qabu ka jiraatu taate murtiin amma yoo ani akka seenaa Dulaa Diimootitti yoo ani Oromoodha bu'aan buusa jedhee tuni ji'i jahan tuni tan dhumaati jedhee waan hin amanuuf ofii kan koo murteeffadheetiin halaala taa'ee daayisporaa taa'ee iyyuurraa as dhufee waa godhuu qaba kan jedhu xiinxaluuf asin dhufee torbaan lama kana waan guddaa irra jira achi booda murtii gar tokko yeroo gabaabaa keessatti murteessan jira.